Kiristoos du'aa ka'eeraa humnaaf aangoo guddaadhaan seexana hidhee Addaamiin bilisa baasee arraatii eegalee gammachuu fi nageenyi addunyaadhaaf ta'eera. Maatii Kiristoos kan taatan biyya keessaaf biyya alaas kan jirtanii hundumti keessan akkuma sa'aatii lakkoofsa keessanitti akkam jirtan, akkam turtan, akkam ooltan siniin jenna. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016tiin isin ga'e ittiin nu ga'e siniin jenna. Kuni miidiyaa Sootiriyaati. Miidiyaan Sootiriyaa miidiyaa haaraa bara kana keessattuu kan bara 2016 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos irratti dachaa gammachuu lamaffaadhaan immoo dhufteedha. Kanaaf egaa qophii keenya miidiyaa Sootiriyaatti keessummaa addaa, keessummaa ayyaana du'aa ka'umsaa qabna. Keessummaan keenya irraa eenyu laata? Isin daawwachiisuudhaaf egaati. Laphee keessaniin sonoftanii kan nu eegdan abdii guddaa qabna. Keessummaan keenya qophii addaa miidiyaa haaraa miidiyaa Sootiriyaatiin har'a isiniif dhiyeessinu kan immoo fuula miidiyaa Sootiriyaatiin immoo kan argitan keessummaa baay'ee jaallattaniif dhugumatti baay'ee kabajjan yeroo baay'ee akkasumatti kan beektanii sirriitti akka beektan immoo abdii guddaan qaba. Gaafa argitan immoo isin akka sarpiraayis taatan dhuguma abdiin qaba. Kanaaf keessummaan keenya eenyu kan jedhu kan arginu ta'a. Keessummaan keenya har'aa keessummaan addaa ayyaana du'aa ka'umsaa bara 2016 kabajnee keessummaa xumura ayyaana keenyaaf qopheessinee isiniif qabannee dhiyaanne Malaaka Salaam Luba Misgaanuu Agaasaa jedhamu maatii isaanii wajjin mana isaaniitti argamne. Egaa ayyaana du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 miidiyaa Sootiriyaatiin isaan wajjin kabajnaa dhugumatti nutiif kuni gammachuu addaadha. Gammachuu caaludha, gammachuu dachaa sadaf keessa qabudha. Isaan wajjin turra egaati. Keessummaan keenya Malaaka Salaam maatii isaanii hundumaa wajjin egaati mana isaaniitti ayyaana du'aa ka'umsaa kana kabajaa jira. Gammachuun keenya addaadha. Sagantaa keenya jalqabuudhaaf hundumti keenya kadhannaadhaan jalqabna. Kadhannaadhaaf akaanu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Yaa Waaqayyoo keenyaa arjummaa kee nu baastee nagaan tursitee guyyaa kanaan yeroo kanaan kan nu geesse guyyaa ifa du'aa ka'umsa keetiin geesse guyyaa ayyaana ifa du'aa ka'umsa kee akka geenyu kan nu gargaarteef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammas yeroo keenyaaf nuuf eebbisii dogoggora keenya balleessaa keenya cubbuu keenya wallaalummaa keenyaaf dhiifama nuuf taasiste kadhannaa keenya akka nuuf dhageessu kadhannaa keenya akka nuuf fudhattu eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ayyaana kana ayyaana eebbaa kan jaalalaa kan kabajaa akka nuuf taasistu kan hidhaman kan ittiin hiikaman kan boqotan kan ittiin mootummaa kee ittiin dhalan kan dhukkubsatan kan ittiin fayyan kan hidhamanii jiran kan ittiin manedhaa keessaa ba'an eebba kee hundumtuu kan ittiin argatu akka nuuf taasistu eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo kanas eebbistee guyyaa kana akkuma geessee uumaa keenya ammas nagaan jaalalaan tursitee waggaa dhufu geenyee akkuma kan akkas galateeffannuuf eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Qulqulluu maqaa kee akka inni si waammannaa nuuf kadhatami. Yaa Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee eebbifamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirra akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya nuuf kenni yakka keenya sun dhiisi nuti nu kan nuuf kennu qorumsatti nu galchin hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis hanga bara baraatti ameen. Nagaa argamaa Gabriel qulqulluutiin haadha keenya qulqulleetti Dooroo Maariyaam nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodhaa foon keetiin dubaroodhaa yaa haadha Waaqayyooti mo'ichaa siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyo si wajjin jira hoo jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jira. Araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti ameen. Waaqayyo hunduma keessan isin haa eebbisu hidhama cubbuurraa kan hiikamtan ta'a. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Kan eebbifame nuuf haa ta'u. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa egaati ayyaana keenya ayyaana du'aa ka'uu bara 2016 akka miidhagaa kanatti jalqabnee jira. Kadhannaadhaan eegallee jirra. Bakki jirru kabajamoo fi jaallatamoo abbaa keenya mana jireenyaa Luba Malaaka Salaam Luba Misgaanuu Agaasaatti argamneeti jira. Egaati waan baay'ee wajjin taphannaa isinis beektu na fuuldura kana keessatti maaddii baay'eetu jira. Maaddiin hafuurummaas maaddiin foonummaas hundumtuu guutamee jira. Kanaaf nu wajjin waan baay'ee qooddattu yoo nu wajjin turtanii Malaaka Salaam irraati waan baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Anis waan baay'ee irraa baradheera. Maatiin isin keessa bakka jirtan teessanii waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna. Egaati gara keessummaa keenyatti dabarreet gaafii tokko kaasnee seenaa
jireenya isaanii wajjin taphannee waan baay'ee muuxannoo baay'ee argannaa, barumsa afurummaa baay'ee argannaa, muuxannoo jireenya keenya ittiin deemnus waan baay'ee akka argannu abdii guddaan qaba. Isinis kana beektu waan baay'eedha kan isaan nu taphachiisanii kitaaba isaanii hedduus wal duraatii qabna. Egaa isa kanas kaasnee wajjin barannaa, wajjin dhaggeeffannaa, wajjin hubannaa, nu wajjin turaan affeerraa keenya Malaaka Salaam na hiika. Ilma cubburraa Waaqessa hiikuu eebbisti hara sirraa bulu. Amiin, amiin, amiin. Ayyaana du'aa ka'uu bara 2016 ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaati jirra. Mana keessanitti argamuu keenyaa fi dhugumatti sinis keessummaa taasistanii mana keessanitti akka dhufnu waan nu affeertaniif guddisnee maatii keessan hundumaa wajjin sin galateeffannaa. Waan hundumaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u jechaati. Egaati ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 maatii keessan wajjin akka kabaju carraa kan argachuu keenyatti immoo miidiyaan Sootiriyaa dachaa lama qabdi. Kanaaf jalqaba irratti keessummaa haaraa, keessummaa addaa, keessummaa ayyaana du'aa ka'umsaati. Egaa waan baay'ee taphana jennee abdii guddaa qabna. Sinis immoo waan baay'ee akka nu qoddanii keessummoonni keenya biyya keessaaf biyya alaa ta'anii sin dhaggeeffachaa sin eegaa sin sonaa ummaadhaan sin eegaa akka jiran abdii guddaa qabna. Kanaafuu gaamee waan tokko taphannaa. Jalqaba irratti maal jechuun barbaadanii gara seensaa yaada guddaatti tongaliin duratti seensaa marii keenyaaf akka nu ta'u, seensaa waliin barannuuf akka nu ta'uu fi Malaaka Salaam luba Misgaanuu Agaasaa eenyudha jedhanii namoonni baay'een kitaaba keessaniin kan sin beekanii, seenaadhaan kan sin beekanoo jiraatanii mee gabaabsitanii Malaaka Salaam luba Misgaanuu Agaasaan eenyudha warra jedhaniif gabaabsitanii akkamitti nu ibsitu Malaaka Salaam? Guddaa galatooma. Du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mana keenyatti egaa carraa nuuf kennitanii jechuudha. Miidiyaan Sootiriyaa abbootii baay'ee jiru, kiristaanonni baay'een jiru. Achi dhaqootu dandeessanii egaa nuuf eeyyamtanii carraa kana nuuf kennitanii asitti argamuu keessaniif maqaa kootiinis maqaa maatii kootiinis hunda walitti immoo maqaa Waaqayyootiin guddaa isin galateeffadha. Taansee yaada akka gaaffiitti ka'ee fi lubni Misgaanuun eenyu isa jiruu fi lubni Misgaanuun eenyu jechuu miti nama tajaajilaa tokko tajaajiltoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa hamma humna isaanii tattaafatan keessaa tokko jedhee san namana. Egaa eeyyamaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee ijoollummaa makootii eegaleen mana amantaa koo mana kiristaanaa keessatti achitti kanan guddadhe. Mana kiristaanaa kootu na barsiise. Mana kiristaanaa kootu na barsiisee na guddisee sadarkaa kanaanis diqqunnaarraas darbee gara aangoo yookaan aankii lubummaattis kan fidde mana kiristaanaa kooti. Akka isheen na barbaaddutti yookaan immoo akka isheen narraa eegduttis mana kiristaanaa koo kana tajaajiluu baadhus amma waama xiqqoodhaan garuu mana kiristaanaa kana kanan tajaajilaa jiru. Tajaajilaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo lubni Misgaanuun jedheen ibsa. Kanumaan ibsuun barbaada. Guddaa galatooma Malaaka Salaam mee duubatti deebinee ijoollummaa keessan qe'een dhalootaa bakka isinitti biqiltanii luba Misgaanuu Agaasaan har'a bakka jiranii kitaabotaan beekamoo duukaa bu'ummaadhaan beekamoo mana kiristaanaa hedduu akka tajaajilan egaati seenaatu jireenyatu ibsa waan ta'eef nuti waan irraa dhiisnee galata mindaa hin qabnes jennuu miti. Mee dhaloonni qe'ee isaanii lubni Misgaanuu Agaasaa eessaatii ka'anii eessa jiru amma eessa jiru kan jedhu salamee. Tole qe'een yookaan naannootti hin dhaladhe Oromiyaa keessaa Baha Wallaggaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Sireeti. Achitti gaa magaalaan Siree yeroo ammaa kana ilma Waaqayyoo ta'ee mana kiristaanaa gurguddoo 3tu jira. Isaan keessaa hangaftii fi kan ani iddoon itti dhaladhee, itti baradhee, itti guddadhee mana kiristaanaa Tulluu Nageenyaa Miikaa'elii Siree jedhama. Kanaafuu iddoon dhaloota koos achuma iddoon itti baradhees barumsa biyya lafaas ta'e kanuma amantaas jalqabbiin koo waan hundumaayyuu amma kanattis firoonni koo maatiin koo abbaan koo obbolowwan koo kan argaman adduma sana. Kanaafuu iddoon itti argamni koos tajaajila jalqabni koos achuma jechuun barbaada gabaabina. Guddaa galatooma Malaaka Salaam sagalee jireenyaa sinaa dhageessuu siniin jechaati. Egaa Malaaka Salaam kutaa biyya kutaa Wallaggaa yookaan immoo godina Wallaggaa keessatti aanaa Sibuu Sireetti akka dhalattanii fi ijoollummaa keessanii mana barumsaa isa addunyaas isa afurummaa sadiitti akka jalqabdanii hittanii jirtu. Har'a Malaaka Salaam luba kitaaba barreessuudhaan beekamuudha. Tajaajila afurummaatiinis iddoo hundumatti Oromiyaa keessaas ta'e Itoophiyaa keessa iddoo hedduu deemanii kan tajaajilanidha. Malaaka Salaam luba Misgaanuu Agaasaatii fi gara dirree tajaajilummaa kanatti akka dhufanii
fakkeenya kan ta'eef eenyudha moo maatii keessantu maatii lubaatii maaltu fakkeenya isinii ta'e gara kanatti akka dhuftanii fi kanatti akka fakkeenya kan isinii ta'e yookaan immoo naa ta'a jettanii kan kaastan eenyudha? Tole gara tajaajilaa kanatti akka dhufu kan na kaase yookaan immoo fakkeenya kan naaf ta'e hin jira. Sana dura garuu akka carraa yookaan akka yemma waaqayyoo ta'e na duuba kan jiran irraa kiristaanotadha malee kiristaanadha maatiin koo galata waaqayyoo haa ta'u. Sanarra kan darbe garuu maatii luba ta'ee yookaan immoo tajaajila gara kanatti kan dhufanii hin jirani. Eeyyamuu waaqayyoo taanaan maatii luban taane keessaatii egaa achuma argameen gara lubummaa kanatti eeyyama waaqayyoo taanaan carraa kan argadheera kunni eeyyama waaqayyooti jechuu barbaadetan wanta hundaa olitti kan waaqayyoo eeyyameetu ta'a kan waaqayyoo haa ta'u jedhetu ta'a waan ta'eef akka eeyyama waaqayyootti kun ta'eera lubummaa kana egaa waaqayyoo yeroo isaa eegee carraa kan argadheera garuu fakkeenya kan naaf ta'uu danda'an jiru fakkeenyas kan naaf ta'an jiru sababiin an gara kanatti dhufees immoo sababii mataasaa dandees hin jiraata. Meesas nu kaasa. Fakkeenya kan naaf ta'anii abbootii baay'ee jiru tajaajiltoota baay'eetu jiru isaan keessaa garuu nama lama caqasa. Abbootii baran daa'ima yookaan ijoollee ture tajaajila kana fakkeenya kan naaf ta'an keessaa abbootii jiran keessaa tokko amma kana jireenya addunyaa kanaatiin hin jiranii boqotanii jiru eebbi isaanii nurraa bulu. Malaaka Salaam Abbaa Gabra Sillaasee Asfaawu kan jedhamanii ani yeroo sanatti akkan beekutti dhugaa dubbachuu bara kana jalqaban jechuu hin danda'u garuu akkan beekutti baran ijoollee ture sana keessaa akka aanaa keenyatti aanaa Sibuu Sirreetti yookaan immoo akkuma waliigalaa mana kiristaanaa naannoo keenya argamu sanatti bulchaa yookaan immoo itti gaafatamaa mana lubummaa aanaa ta'anii magaalaa Siree sanarra mana kiristaanaa Tulluu Araaraa yookaan immoo Dabra Salaam Qidduus Miikaa'elii sanarra abbummaan iddoo qabatanii tajaajilaa turanii. Tajaajila isaanii kana keessatti namoota amantoota sirriitti nama jajjabeessan nama barsiisan barsiisuu qofaatu hin ta'in fakkeenyummaa guddaa fi abbummaa guddaadhaan abbummaa olaanaadhaan keessumatti naannoon keessa jiraannu naannoon Wallaggaa hin beekama keessumatti rakkoon amantaa kun bal'aadha. Rakkoo amantaa naannoo sana jiruu fi hinaaffaa guddaa fi haamilee guddaadhaan manni kiristaanaa akka babal'atu. Amantoonni amantaatti akka jajjabaatan daa'imman dargaggoonni ijoolleen dhiirris shamarranis gara mana amantaatti akka isaan dhufuu qaban namoonni naamusa kiristaanummaa isaanii eeganii gara mana amantaatti akka isaan dhufan fakkeenyummaa guddaadhaan aarsaa guddaa kaffaluudhaan abbaa iddoo sana tajaajilaa turanidha. Tokko isaanidha. Malaaka Salaam Abbaa Gabra Sillaasee Asfaawu jedhamanii lammaffaa irratti tarii umuriidhaan illee nama walitti siqnu yoo ta'u garuu tajaajilaan baay'ee kan na dursuu fi bara sana keessatti tajaajila kanarratti aarsaa guddaa kaffalaa kan ture. Amma ammaatti illee hojii guddaa kan hojjechaa jiru. Afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis tajaajila guddaa kan kennaa jiru. Sanuu eeyyama waaqayyoo ta'ee fi miidiyaalee adda addaatiin tajaajila guddaa kan kennaa jiru. Obboleessa keenya Barsiisaa Wangeelaa Diyaaqoon Solomoon Mangistuu dabrii tokkodha. Mana amantaa tokko aanaa tokko magaalaa tokko dabrii tokko waliin naannoo tokkotti waliin guddanne. Keessumattuu yeroo nuti dargaggoota ijoollee turre inni tajaajila hafuuraatiin baay'ee nama cimaa baay'ee nama jabaa dargaggoota kana walitti qabee jireenya hafuuraatiin ijaaruu barsiisuu qindeessuu barattoota dilbataa kana adda durummaadhaan aarsaa guddaa kaffalee kan tajaajilu kallattii adda addaatiin hojii hafuuraa kana irratti cimee tajaajila keessaa qidaaseedhaan maayiliitii dhaabbachuudhaan saataatii dhaabbachuudhaan kallattii adda addaatiin hojii hafuuraa kamirrattiyyuu kan irratti hirmaanne hin jiru. Kana qofaatu hin ta'in hawaasa keessa galuudhaan uummata keessa galuudhaan namoota kallattii adda addaatiin rakkinni foonillee irra ga'u rakkinni hafuuraallee kan irra ga'u abbaa ta'ee utuma daa'ima ta'ee otoo jiru namoota warra abbaa isaa akaakayyuu isaa ta'aniif illee akka abbaatti akka haadhaatti itti dhiyaatee gargaaree barsiisee jajjabeessee fakkeenyummaa guddaa kan ta'a ture obboleessi keenya kuni. Nu qabatee deemuudhaan baadiyyaa keessa manneen kiristaanaa baadiyyaa jiran magaalaan Siree magaalaa Aanaati. Sanaan alatti manneen kiristaanaa baadiyyaa keessa jiran
akka waliigalaatti mana kiristaanaa gara 28 wayiitu jira aanaa sana keessa. Manneen kiristaanaa kana hundumaa dadhabee, beela'ee, dheebodhee, rakkadhee, kophee dhabee waa kanan dhabeetu hin jedhin baadiyyaa sana keessa deemuudhaan gannas, bonnas, laaqis, bacaqis, awwaaras, qorees dandabatee hamma kana tajaajilaa tureera. Isaa waliin tajaajila kana kan jalqabne jechuudha. Yeroo kana keessa deemnu guyyaadhaan jennu, halkan hin jennu, ganama hin jennu, galgala hin jennu, arfaasaa birraa bona hin jennu waan akkasiitu mudatetu hin jedhin baadiyyaa sana keessa deemuudhaan aarsaa guddaa kaffaluudhaan obboleessi keenya kun tajaajilaa ture. Fakkeenyummaa isaatiin kaanirra jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf obboleessi keenyas har'as taanaan guddaan galateeffachuu barbaada. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan illee yoo jiraatanii obboleessi keenya barsiisaa Solomoon Mangistuu mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo walii galatti amma kana yeroo dhiyootti hundumni keenya akkuma beeknu miidiyaa EOTC afaan Oromoo irratti tajaajila guddaa kennaa kan jiru. Lallabaa wangeelaatiin tajaajila guddaa kennaa kan jiru. Kanaaf ana qofa osoo hin ta'in lallabdoota baay'eedhaaf, barattoota dilbataa baay'eedhaaf, abbootiidhaaf illee otoo nafiin abbootii luboota hedduudhaaf fakkeenya guddaa kan ta'uuf nama jabaa kan ta'e obboleessa keenya anaafis daandii naa ta'eera jedhu jechuu nan danda'a. San Solomoon Mangistuu barsiisummaa keessanii duuka bu'ummaadhaan fakkeenya isinii ta'aniiru. Yaada keessatti garuu waan tokkoon akkasii yaaltaniittu gara lubummaatti akka fakkeenyatti kaasuu nan yaada garuu gara lubummaatti kan biraas akkan dhufu kan na taasise yaada jechuudha kaasuudha akkaataan reefu akkana caqasuu kaastaniittu gara lubummaatti ceetanii dhuftaniittu. Barsiisaan Solomoon Mangistuu barsiisummaadhaan itti dhufaa jiru mana keessatti tajaajilaa jiru. Isin immoo dabalama aangoo lubummaatiinis tajaajiltanii qaddasaa fooniif dhiiga Waaqayyoo amantootaaf laachaa jirtu. Gara kanatti gulantaa kanattu akka ceetanii fi wanti biraa kanaan akkasiin yeroo isin turtan sana keessatti haalli mana kiristaanaatti jirtu. Keessattuu immoo luba afaan Oromootiin barsiisuu qaddaasiidhaanis waan hundumaan tajaajilu kitaaba barreessu argachuun wareegama guddaa bara ta'ee hundumtuu sodaa keessa bara jiru keessatti ceetanii gulantaa kanatti akka ceetaniif wanti akka ka'umsaatti isin keessa. Tole akkuma duratti kaase fakkeenyota kan ta'an namoonni biroonis hin jiru, abboonni luboonni jiru, hayyoonni margitoonni jiranii, abbaan keenya duratti caqasne sunis hin jiru. Sun akka jirutti ta'ee garuu ani wanti hin irraanfanne keessaa gara tajaajilaa kanatti irra caalaatti iyyuu hamma ta'e kan tattaafadhu kan taasise haalota bara keenya keessa turanidha. Haalonni bara keenya keessa turan dhimma amantaatiin wal qabsiisee haalota ulfaatutu turan. Fakkeenyaaf fudhannee bara 19 mana 80 keessa bara 1990 keessa haala sochii amantoota biroo fudhannee haala ulfaataa fi ammallee yoo jiraate garuu yeroo sana keessa garuu saamicha uummataatu ture. Kiristaanota mana amantaa keessaa guuruutu ture. Sunis maalidha akkamittiin isaa woyenne wangeela barsiisuu qofaa miti. Wangeela kallattii isaaniin galiin kallattii adda addaanis haa barsiisanii sun akka jirutti ta'ee garuu sababii afaan kanaan qabsiisuudhaan uummata kana tajaajilamaa jirtu mana amantaa qabnu garuu amantaan kun osoo waan keessan ta'eeti abboonni tajaajilan afaan keessaniin isin tajaajilu, afaan keessaniin isiniif dubbisu, afaan keessaniin kitaaba isinii qopheessu, afaan keessaniin kitaaba qulqulluu isinii dubbisu, afaan keessaniin isiniif qaddasu, isiniif faarfatu kan jedhu kun waggaa hedduu yeroo nuti reefuu mana barumsaa sadarkaa elementariitti sadarkaa iskuulitti immoo jirru waan kun abbootii keenya haadha abbaa bolowwan keenya irraa qormaata gahaa turedha nurra kallattiidhaan anumarra kan gahaa turedha. Kanarraan kan ka'e amma maaltu jira gaafa laalluu bara sana keessa abbootiin keenya turanii baay'ee isaanii jechuu dandeenya afaan kun rakkoo guddaa ture dhugumattuu qaawwa nuti qabnu ture dhugumattuu tajaajila kana wajjin wal qabsisee uummanni keenya kun afaan dhaga'uun barachaa hin jiru. Afaan dhaga'uun tajaajilamaa hin jiru. Afaan dhaga'uun kitaabni barreeffame hin jiru. Kitaaba olaanaa kitaaba qulqulluu dabalatee sadarkaa biraamuuf ilaali gosa tajaajilaa kanneen biroo keessaa ilaallee sadarkaa faarfannaa nam tokko har'a qophaa'ee faarfachuu danda'utti yoo ilaalle afaan Oromootiin tajaajilli kun kennamaa hin jiru. Kanarraa kan ka'e qabsoon sun kan jalqabe achumatti. Qabsoon tajaajila afaaniin tajaajila kennu kan jalqabe achumatti. Qeema sana keessatti. Qe'ee sana keessaayyuu manatti jalqabe. Manuma daa'ima obbolowwan irraa ollaa irraatii jechuudha. Kanaafuu daa'ima reefuu waggaa sirriitti ajajuu dandeenyu. Lollee eekamnee walitti qabachuu kan dandeenyu. Kan abboommachuu dandeenyu ijoollee daa'ima walitti qabneetu faarfannaa isuma afaan Amaaraatiin dhageenyu san. Isuma maayileetii irratti dhageenyu san. Maayileetii tsigeerriitti kan dhageenyu san.
tajaajila halkan irratti kan dhageenyu sana waama xiqqoo toora lama sana hiikneetu daa'imman shaakalisaa turre. Warra mana qaban, mana godoo biraa warra qaban, mana ilfinyoo biraa warra qaban isaaniin kadhanneeti daa'ima walitti qabanne kan yaadadhu 1987 wayii hin ta'a. Yeroo barataa turre sanatti mana barumsaa irraa qoonneetu ijoollees guyyaa sanbataaf qidaamee nama akka carraa ollaa keenya kan turan yeroo sana ollaa keenya obbo Danuu Urgeessaa kan jedhaman kan turani akka carraa mana ilfinyii tokko qabu mana jireenyaatiin alatti biratti mana ilfinyii tokko qabu turan. Isaaniin kadhanneeti as keessatti daa'ima barsiisna. Ijoollee naannoo keenyaatti barsiifannaa. Simmana sanbattee dhaxxanii sanbatee dhugdanii galtu. Maaliif akka dhaxxanii dhugdanii galtan beektu. Daa'imni kun garuu boor gaafa guddatan sadarkaa kana gahuudhaaf baay'eetu hanqata waan ta'eef barumsa guddaa hin qabnu garuu xiqqoo abbootii irraa baranne sana immoo simmoota keenya wal gorsine jechuudhaan eeyyama gaafannee nuuf eeyyamanii. Qorumsoon hedduu waan jiraniif kan keessa kan banneef. Wanta jiru hundumaa isaanii hin beeku isaanillee. Mana amantaa oltee gaafa galtu eessaa galta. Akkamitti naxalaa kan akka itti uffattaa jedhamta. Maaliif akkaataa kan fannu morma kee irratti rarraasni maaliif deemu kutii amma jedhamtutti jechuudha. Kutii amma jedhamtutti. Mana barumsaa barattutti barsiisaan si barsiisu dabalatee barataa waliin barattu dabalateetu gaaffiin kan biraan hin jiru. Waa'ee jireenya hawaasummaa rakkina adda addaa haasa'uun hin jiru. Waa'ee haala qilleensaa, waa'ee roobaa, waa'ee nyaataa, waa'ee midhaanii haasa'uun hin jiru. Waa'ee amantaatu haasa'ama bara sana keessa. Kanaafiyyuu waa'ee amantaa saamu waa'een ortodoksiin kan keenya miti. Taabota meeqaaf waaqessitu, qulqulloota waaqessitu, maaramii waaqessitu, kana waaqessitu, kanatu baay'ata. Dhuguma kana waaqessina moo waaqayyo waaqessina? Taabota waaqessina moo waaqayyo waaqessina? Taabota kabajna moo waaqessina? Kan jedhu kana uummanni kun beekuu qaba. An xiqqoo tokko dhageera. Ani yeroo sana afaan Amaaraa sirriitti dhageetan miti. Garuu afaan Amaaraatiin barachaa waan hin tureef yeroo sana barumsa biyya lafaa. Ishuma xiqqoo sanarraa immoo mana amantaa simmaa dhufu sanuma dubbisaa waan hin tureefu isheen na fayyadde jechuudha. Na fayyaduu isaarra garuu na fayyaduu caalaayyuu akka carraa ta'ee mana amantaatti yeroo gallu garatti karaa mana amantaatti baanee gara mana keenyaatti yeroo galluu fi namoonni hedduun kana biraatti yeroo galanii garaagarummaan baay'inni namootaallee garaagarummaa qaba. Gara walakkaa magaalaatti namoonni deeman baay'ina qabu. Gara keenyatti yeroo gallu namoota muraasadha. Yookaan nama lama yookaan nama sadii yookaan nama afur kan hin caalan. Kun mataan isaa gaaffii biraa uuma. Namoonni gara kanatti dhufanii afaan Oromoo warra dubbatan. Kanaafiyyuu namoonni namatti dhiyeetu hin ta'e mandarri guutuu ta'etu jiru. Uummanni hedduutu jiraniiti. Achi keessaa garuu nama lama sadiitu gara mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo dhufa. Gara mana Miikaa'elii kan dhufan isaan. Kunumti mataan isaa illee gaaffii nutti uumeera. Kanaafuu maal gochuu qabna? Tokkoffaa uummanni kun barachuu qaba. Ammoo abbootii hin dandeenyu maaliif abbootii keenya haamileetti isaan dubbisuus ni barsiisuu hin dandeenyu umurii sanatti yoo xiqqaate daa'ima wajjin garuu utuma taphannuutu haasofnu utuma barannuuti mana barumsaa osoo turannu achi yeroo gallus waliin barachaa deemna jennee daa'ima irraa jalqabne faaruu jijjiiruudhaan jalqabne jechuudha. Faaruu jijjiiruudhaan jijjiirraan keenya sirrii ta'uu hin beeku garuu beekne sirriidha jennee jijjiirannee sanaan faarfachaa turre gara mana amantaatti moo dhufneetu gaafa guyyaa dilbata guyyaa taabonni bobba'u isa kanaan faaruu sanaan faarfachuu jalqabne ijoolleen hunduma sanatti tumaayatu gara 10 irraa 20 50 dhibba guutte ijoolleen naannoo sanatti argamtu jechuudha. Isaan kun wal qabatanii tudheessufanii gara Baskaana Miikaa'elii dhufan. Gara Baskaana dhufanii manni qofaatti nu kenname qofaatti shaakaluu jalqabanii barumsa qofaatti wangeela qofaatti afaan dhaga'aniin guutummaa guututti barachuu qofatu hin ta'in gara tajaajilutti dhufanii jechuudha. Kanaafuu haalli yeroo sana rakkoo waa'ee amantaa fi amantaan kun afaan Oromootiin hin tajaajilus hin tajaajilamuuf jedhu kuni quuqqaa amantaa guddaa anamma taa'ee nu boodatti maaliifu amma kanatti dhuguma turuu yeroo sana ta'eeti nan yaada gaaffii natti ta'a. Kanaafuu sun haamilee guddaa ta'uudhaan ka'ii akka kana hojjettu ka'ii waan jiru wayii natti fakkaata ajajni wayii waan keessatti uume wayii fakkaata. Kanaafuu fakkeenyummaan abbootii koo barsiisonni hangafoota tokkooti akka jirutti ta'ee haalli yeroo sana ture garuu baay'ee quuqqaa amantaa nu keessa waan kaa'eefu tajaajilli kun akkaataa kana akka inni itti deemu yookaan immoo gara kanatti akka dhufu ta'eera jedheen yaada kana gabaabinaan. Baga ayyaana du'a akka gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara 2016 geessaa isiniin jechaati. Egaa abbaa keenya luba misgaanuu agaasaa malaka salaamirraati waan baay'ee akka barachaa jirtan abdii guddaa qabna. Ammoo waan dhageenye kanarraati namni maakiliitii xiqqoo yoo qabaate maakiliitii xiqqoo sanaan fayyadamu akka danda'u kufee akka nafne abdii akka hin kunne yeroo qormaanni guddaan afaan Oromootiin namni tokko barachuu faarfachuu dhaggeeffachuuf mana kiristaanaa dhaqu keessatti rakkoo guddaa ta'e keessatti qofa isaanii umrii daa'imummaatiin
akkuma kitaaba Saamu'eel gubbaarratti dubbatu yeroo sanatti dubbiin sagalee waaqayyo biratti yeroo itti akka dharraatti barbaadamu sana keessatti abdiin kutudhanii maatii sana keessatti ba'anii kophaa isaanii ka'anii ijoolleewwan xixiqqaa walitti qabanii faaruu jijjiiruudhaan jalqaban har'a kitaabolee gurguddoo yoo xiqqaate kitaabolee 14 qopheessanii kanaa ol immoo kan ganaa mana maxxansaatti gabaaf jiranii fi hojii guddaa kan deemanii arguudhaaf jirraa waan xiqqoodhaan hojjechuun akka danda'amu Malaaka Salaam luba Misgaanuu Hagaasaa irratti egaati waan guddaa argine ka'umsi xiqqoon bakka guddaa akka nama geessu argaati jirra ammas egaati nyaadhaa dhugaata badhaasiniin jechaati nyaadhaa gaasinis qabadhaati waan manni qabu hundumaa sinis bakkuma jirtanitti bakka teessanitti nyaachaa dhugaa taphachaa waan gaarii moonurraati soorachaa kan afuurummaa Malaaka Salaam irraati muuxannoo guddaa akka argachaa jirtan abdii guddaa qabna egaati waan baay'ee dhaggeeffattu kun seensaadha itti fufna nuti akka qophii keenyatti kanaaf nyaachaatii dhugaa taphachaa immoo miira qalbii afuurummaatiin dhaggeeffachaa isiniin jecha gara qophii keenyatti egaatiitti immoo fufna ammas nu wajjin taatu naafeerraa keenya kabajaati kun miidiyaa Sootiriyaati. Egaa galatooma Malaaka Salaam dhugumatti sagalee jireenyaa irra deebinee waaqayyo sinaa dhageessu jechaati guddaa sin galateeffannaa waan baay'ee taphachaa jirra waan baay'ee dhaggeeffachaa jirra waan baay'ee subachaa jirra kanaaf guddaa sin galateeffannaa kabajamtoota maatii waaqayyo biyya keessa biyya laateessan egaati qophii keenya qophii miidiyaa Sootiriyaatiin dhaggeeffachaa kan jirtan ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 sababeeffannee maatii Malaaka Salaam luba Misgaanuu Hagaasaa wajjin mana isaanii jirra waan baay'ee barachaa waan baay'ee hubachaas muuxannoo baay'ee argachaa jirra qorumsa keessa jiraatanii duubatti deebi'uun akka hin jiraanne abbaa keenya Malaaka Salaam caala barsiisa kan nu ta'an kan biraa hin jiran kophaa isaanii ta'anii barumsa addunyaa iyyuu afaan Amaariffaatiin barachaa turan keessatti qubeetti gaafa ce'anii sana booda quuqama saba kanaaf qabanii fi afaan Oromootiin barachuu qaban namni baay'ee maaliif amantaa isaa barachuu kan dadhabe maaliif dhaggeeffachuu dadhabe sababa qooqatiin maaliif duubatti hafa kanaaf ani gumaacha koo gumaachuun qaba jedhanii qormaata hundumaa waan amma dhagaa ture kan hundumaa irratti dhageenya jirra. Egaati ammas yoo turre waan baay'ee irratti barana jennee abdii guddaa qabna garasumatti deebina qophiin keessan yaanniif qalbiin keessan miidiyaa Sootiriyaa wajjinii Malaaka Salaam luba Misgaanuu Hagaasaa maatii isaa wajjin jirra wajjin turaa isiniin jenna. Malaaka Salaam egaa amma akka qorumsoota hedduu kan argaa turree jirra. Adeemsa san hundumaa deemtanii naannoo kitaabota 14 qopheessitaniitu kaansaa siiqtanii kaansaa qopheessitanii jechuudha. Jalqaba kitaaba qopheessitanii keessatti jalqabni kitaaba keessan harkattiin hiikkattanii gaa'ela qulqulluu kan jedhudha. Gaa'ela qulqulluu akkamitti kanaatiin jalqabuu dandeessan? Egaa gaa'elatti jalqabdaniidha moo kitaaba kana kan qopheessitan otoo gaa'elatti hin galiniidha moo seensa gaa'elaatiif akka ta'u jettaniiti akkamitti kanatti dhufuu dandeessan? Meeshaa sun taphachiisa. Tole galatooma. Dhugaa dubbachuuf kitaabni qopheessuuf dura yaale kanaan turre. Maaliif kitaabni gaafa qophaa'u callisee hin qophaa'u waan rakkoo yeroo sanaa furu ta'uutii qaba waan ta'eef akkuma deddeebinee kaasne immoo rakkoon yeroo keenya ture kun waa'ee dhimma amantaa kana wajjin wal qabatee kan jiru namni hubannoo amantaa dhabuu kana wajjin wal qabateetu jira. Sana ture garuu fakkeenyaaf kana wajjin wal qabsiisee waa'ee amantaa wajjin wal qabsiisee kan jiran seenaalee adda addaa dhimma amantaa namni akkamitti amantaatti jabaachuu qabu kana wanti yeroo sana yaadamaa turan jiru. Garuu gara kanatti kan dhufne maalidha? Akka carraa ta'e kitaaba kana tokko jennee yeroo jalqabnu kitaaba gaa'ela qulqulluu jedhu kana qofaa miti kan hin qopheesse akka carraa ta'e kitaabni isaa as keessa hin jira. Obboleessi keenya yeroo sana lamaan keenya iyyuu daaqonoota turre waliin waldaa qulqulloota damee Naqqamtee kan waliin tajaajilaa turre obboleessa keenya luba Malkaamuu Firiisaa jedhamu. Kana dhimma gaa'elaa irratti kunis rakkoo bara sana keessa ture keessaa tokko. Jireenya hundeeffama maatiidha waan ta'eef. Maatii wajjin wal qabatee jira. Sana qofa utuu hin ta'in namoonni gara gaa'elaatti yeroo deemanii baay'ee bitaatti gala. Akkamitti gara amantaatti dhufna? Namni akkamitti gaa'elaan dhiifama seera mana amantaatiin gaa'ela isaa raawwata. Kan jedhu kun rakkoo gurguddoota jiran keessaa isa tokko ture. Keessumattuu nayyaadha bara kana qopheessinu barattoonni yuunivarsiitii adda addaa barattoonni kolleejiiwwan adda addaa dargaggootatu ture yeroo sana. Kanaafuu yuunivarsiitii dhaabanii kolleejii dhaabanii gara jireenya hawaasummaatti gara jireenya biyya lafaa kanatti yookaan immoo jireenya isaanii hojii uummata biyya tajaajiluu yeroo jalqabanii isaanis jaallatanis jibbanis gara
gaa'ela qabachuu kanatti waan deemanii fi yeroo sanatti afaan kanaan baay'een hin turre. Hin jiru jechuun hin danda'amu. Hin jiru jechuun hin danda'amu. Garuu baay'een hin turre kanumarraan kan ka'e yaada kana yeroo baay'ee haasaa ture obboleessa keenya kana waliin akkamiin maal goonuu kan jiru wal duraa booda isaa eegnee hojjechuudhaafis tokkoffaa kan nu daangessu maalidha? Haalumti jiru haamileen hin jiru. Fedhii isaan qabda amma kitaaba hojjechuudhaaf. Garuu maaltu barbaachisaa kitaabni kun akkumatti lafarraa samiirraa yookaan lafaa fuutee namatti hin kennitu. Kitaaba hojjettee qopheessitee barreessitee yeroo dheeraa fudhata. Qopheessuudhaaf hojjechuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Sana booda immoo kitaabatti jijjiiruudhaaf qarshii gaafata. Nuyi kana hin qabnu. Manumti maxxansaa iyyuu kana nama qopheessu yeroo sanatti. Tokkoffaa manni maxxansaa sunis hin jiru. Otuma jiraates qarshiin isaa guddaadha. Nimmoo sana dabarree sadarkaa kitaabaa maxxansuu qarshiidhaan maxxansuu mitiiti. Ofuma guyyaa guyyaatti waanuma nyaata keenya guyyaa danda'uunu mataan isaa gaaffii biraati. Dhimma tajaajila waan ta'eef dirratti kaasneerra. Kanaafuu fedhiin waan baay'ee ture. Yaadni waan baay'ee ture. Waa hojjechuudhaaf tajaajiluuf waan baay'eetu ture. Garuu namnis uummanni keenyas baay'ee hubannoo kana waan hin qabnee fi kan akkasii yoo ta'e kanaan sin cina dhaabbanna kan hojjedhaa kana qopheessaa kana waan akkasii hojjedhaa kan jedhu waan hin turreef waan baay'ee isaa dhiisneerra. Kun mataan isaa fakkeenyaaf amma fuula kana gaafa laallu nan yaadadha yeroo sanaa kitaaba voolumiin isaa guddaa ture. Amma kun baay'ee xiqqoodhaaf gara fuula 45ti. Gatii gaafannee irraa kunneeti. Sababa gatiitti maxxansiistaniif jecha koontentii isaa hundumaa rakkeessa qabiyyee keessanii. Magaalaa Naqqamtee turre ufni as gaafannee fuulli isaa amma kana yoo ta'e amma kana. Fuulli isaa amma yoo ta'e amma kana. Fuulli isaa amma kana yoo ta'e amma kana jennaan kutaa lama goonu moo tokkotti goonu jenneeti irraa kunneetu gara kanatti galchineetu. Saamii maaltiin sabii qarshirraa kan sababa qarshii maallaqaatti maxxansaatiif. Kitaaba kan biraa immoo nan jedhawotti waan wal qabataa waan irraa waan hin ciccinne ta'uutii qaba dhimma bu'uuraa dhimma amantaa waan ta'eef. Kanaafuu sanarraa ka'uudhaan kan ka'e gara kanatti dhufnee kitaaba kana meettumaan nama wajjin illee warbarru yookaan immoo uummanni waama ka'e tokko haadhan dhamatu kitaabni afaan oromootiin akkatti ba'uusaayyuu haadhan dhamatu kan jedhu kanaan jalqabne galanni waaqayyoof haa ta'u hamma barbaadamus ta'uu baatu namoota muraasa bira ga'eera. Kitaaba kana egaa yeroo lamaan tokko maxxansine akkaataa kana uummanni itti fayyadamuu danda'eera. Kanaafuu gara kanatti kan dhufnee fi haaluma miiraa bara sana keessa ture irratti hundoofneetu gara kanatti dhufne malee kan dura kan hojjetamuu qabu kitaabni hedduun jiru iyyuu turanii jechuu barbaadeen. Kanaaf kitaaba kana yeroo qopheessitanii gaa'ila otoo hin galiin kitaabni kun kan qophaa'e jechuudha. Gaa'ila booda. Gaa'ila qabadheera. Guddaa galatooma maaliifan kaasee tarii kitaabni kun gara gaa'ilatti galuudhaa fi ka'umsa sinii ta'ee laata jedhee gaafachuuf waan barbaadee fi jireenya gaa'ilaa keessa yeroo jirtan kitaabni kun qophaa'e. Gaa'ila keessa waan jiruufidha sirriidha. Kitaabota baay'eedhaan kan argaa jiru fuuldura keenyatti jechuudha. Kun kitaabota muraasaadha kan as keessa jiranii naannoo kitaabota 14dha. Luba Misgaanuu Hagasaanii kan irratti chaappaa isaanii yookaan immoo maatama mallattoo isaanii irratti ka'anii kitaabonni maqaa keessaniin ba'anii jiranii kan isaanii kanii kaman jiru kan isaanii immoo kan qophaa'an jiru kitaabota amma kaasne jalqaba kanaati kaasne jechuudha. Irra caalaatti garuu amma kitaabonni fuuldura kootti argamaa jiran kun kitaabota kadhannaati galata waaqaatu jira seefa sillaasee afaan oromootiin jira akkasumas immoo kadhannaa faarfannaa daawit argaan jira. Egaa kitaabonni kun kitaabota kadhannaati. Kitaabonni kun akkanatti fookas ta'anii yookaan immoo xiyyeeffannoon itti kenname kitaabota kadhannaa irratti miti amma argaa kan jiru kitaabota afaan oromoodhaan kan deebi'anis haa ta'u kan hojjetamanis haa ta'u kitaabotuma akkasumatti ba'anii kitaabotuma afurummaa kitaabota dhalatoodha. Isin garuu xiyyeeffannoo keessan kitaaba kadhannaa irratti akkamitti gara kana akka dhuftanii fi gara kitaaba kadhannaatti amma kitaabota waa'ee gaa'ilaa kaasanii maatiin kun dargaggootadha gaa'ilatti dhufuu qabu akkamitti dhufama gaa'illi afurummaan badee ture sun akkamitti deebi'a afaan oromootiin immoo beekanii garamitti akkanatti dhufa qaba jettanii xiyyeeffannoo laattaniitu. Dabartanii immoo xiyyeeffannoo lammaffaatti gaafa dhuftanii kitaabota kadhannaa kana immoo afaan oromootti otoo deebi'anii kan jedhu immoo kunuu argaa jirra. Gara kanatti akka dhuftanii fi quuqama dabalataatu ture moo gara kanatti akka dhuftanii vooliimuun isaa xiqqaa waan ta'eef gatii isaa nuu xiqqeessataniiti moo kanatti akka dhuftanu maaltu isin taasise kan jedhu akkamitti kaasta? Tole ulfaadha kan gaaffii ulfaataa akka gaasaa jirtu gara kitaaba kadhannaatti kan dhufnee fi naanni kitaabni sun uummata kana tajaajiluu qaba. Uummanni kun gara mana amantaa ammaa yeroo dhufu afaan ittiin tajaajilamuu qaba. Kadhachuus qaba. Kadhachuun immoo waaqa fuulduratti waan beekuun afaan beekuun sirriitti kadhachuu qaba. Yeroo gara waaqayyoo dhufnu garuu akkuma dasala jenneen gara wangeelaatti immoo dhuftu waan baay'ee sitti hima miti. Fakkeenyaaf haati Yohaannisii fi Yaaqoob kadhannaa isheen kadhatteen sun hin jiraata. Ijoollee koo bitaa kee mirgaa keetiin akkas naamuudii jettee kadhannaa isheen kadhatte suni kadhannaa fudhatama hin qabannedha. Hin qabnedha. Isheen garraamummaa ishee kadhatte. Garraamummaa ishee kadhatte.
Gooftaan garuu kadhannaa ishee sanarraan fudhan. Maaliif akkaataatti kadhan waan hin barreef. Akkaataatti kadhatan akkamitti akka kadhatan maal jedhanii akka kadhatan waan hin hubannee fi gooftaan ishee ceephee malee itti hin gammanne jechuudha. Ishee barsiise jechuudha. Har'as hangarraamumaan akka barbaadetti kadhachuu hin danda'a jechuun hin danda'amu. Maaliif kadhannaan mataan isaa seera mataa isaa danda'e qaba. Kitaabni yookaan immoo maaliin eenyuun akka kadhatamu illee sirriitti adda baasanii beekuu waan qabuuf. Kanaafuu uummanni keenya kadhannaa kana utuu barbaadu garuu saba afaaniitiin galata maaramii haa ta'u, galata waaqaa ta'u, faarsaa daawwitii haa ta'u kanneen biroos gosa tajaajila kadhannaa kamillee yoo ta'e akkumatti hawwee akkumattiin yoo jaallaale malee qubee masaakatti ilaala yoo ta'e malee afaan sana dubbisee hiika isaa beekee waaqayyo wajjin maal jechaa akka jiru yoo hin beekne hiika hin qabu jechuudha. Kanaafuu maal jedhee akka kadhatu sana beekuuti qaba. Jecha isaa keessatti dhandhamacha mi'aa waaqayyo. Mi'aayina sagalee isaa sana dhandhamachuuti qaba. Kana jechuun kana jechuudha. Kana jechuun kana jechuudha jedheetu dhugumayyuu sagaleen asirra jiru kun isa keessa koo jiru miira koo keessa miira fedhii keessa kootii sana miira afuuraana keessa jiru qabatee jira kan jedhu sana sirriitti beekuu akka qabuuf kadhannaanis kana fakkaata. Akka kanatti kadhatama. Haala kanaan kadhatama. Isa jedhu sana akka arganiif jechuudha. Kitaaba kadhannaa qopheessuu qofaatu hin ta'in kadhannaa akkamitti kadhanna mataa isaa kan jedhu kitaabota ammas keessatti jiran keessaati. Kadhannaa fi sirna kadhannaa kan jedhu hin jiru. Kitaaba barumsaa jechuudha. Kitaaba kadhannaa mataa isaa qopheessinee immoo nam tokko kun anaaf hin barreeffamne jedha. Afaanuma keenya barreeffamee kennu anaaf hin barreeffamne. Galata Maariyaam fudhate Efreemtu jedhee kan galata waaqaa Seefi Sillaasee faarsaa Daawitii ta'e akkuma kanatti abalutu maqaa kenneef moggaase malee anaan lallatu jedha. Sirni isaa maal fakkaata? Kitaabni qulqulluun maal jedha? Akkamitti akka kadhannu maal jedhu nutti hima kitaabni qulqulluu. Sababiin isaa bu'uurri waan hundaayyuu kitaaba qulqulluu waan ta'eef. Kadhannaafis, sagadaafis, soomaafis, waaqayyoon tajaajiluufis, tajaajilamuudhaafis bu'uurri kitaaba qulqulluu. Kanaafuu kitaabni qulqulluun waa'ee kadhannaa maal jedha? Kitaaba kamiin akkamitti kadhachuu qabna? Sirna kamiin immoo kadhanna? Seera kamiin dhaabbanne immoo kadhanna kan jedhu namni beekuu qaba kan jedhu barumsaaf kan ta'u isa sana cirratti immoo kadhannaa fi sirna kadhannaa kan jedhu kana cirratti qopheessee jira jechuudha. Kanaafuu maal ilaallata isa jedhuu fi namni afaan beeku sanaanii sirrimatti seera waaqayyo jedhe sana. Seera hayyoonni duuka bu'oonni barattoonni gooftaa Yesuus Kiristoos kan isaan barreessan kan raajonni ittiin kadhatan kan duuka bu'oonni ittiin kadhatan kan hayyoonni kan bara adda addaa keessa jaarraa adda addaa keessa ka'anii barsiisaniif ittiin ofii isaanii tajaajilanii ittiin tajaajilaman sana beekuu qaba uummanni keenya. Kanaafuu kitaaba kadhannaa kanas barumsa cinatti qophaa'aa qabu kan jedhuun miira kanaan qophaa'ee jechuu barbaade. Kana du'aa ka'uu gooftaa keenya kabajaa jirra. Kan bara 2016 jechuudha. Mee kana daalchisee gara isaatti immoo gara ayyaanichaatti dhufnee mee waa'ee ayyaanichaas dhandhamaa gaafa deemnu ayyaana kana kabajniitu amma kabajaa jiru. Waggoottan darbe yeroo keessanitti yeroo dargaggummaatti yeroo daaqonummaatti turtan yeroo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka baroota keessanii bara dargaggummaa keessanii sanatti kabajuudhaaf dhuguma ga'umsa sanarra kan dhaabbateedha. Dhaloota soomee, dhaloota kadhatee, dhaloota kitaaba kadhannaa yaadatee, dhaloota kitaaba afuurummaa kana yaadatee kabajaa jiruudha jettanii itti amantanii laphee guutuudhaan afaan guutuudhaan dubbachuu hin dandeessu. Rakkoon hoo jiraate lakkiin danda'oo jettan immoo maaltu hanqata kan jedhu maal kaastaniiti ergaa dabarsi dargaggoota kanaaf maatii hundumaadha. Kabaja ayyaana du'aa ka'umsaa gooftaa keenyaa qofaatu hin ta'in ayyaanatuma walii gala. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo qabdu wajjin wal qabsiisee miirri durii jiruu fi amma jiru maal fakkaata? Rakkoo jiraate rakkoon sun maali? Rakkoon sanaaf immoo furmaali maali? Isa jedhudha gaaffiin akka nu badhetti galatoomaa. Egaa ammarra yeroo sanarra kan jiru maal fakkaata yeroo jedhamu kan durii sanarra amma kan wayyuu sin jiraata kan ammaa sanarra yeroo sana kan wayyuu sin jiraata. Carraa wal bira qabnee gaafa carraa wal bira qabnee maalaallu haala kamiin kan durii wayyaasa jedhu maalaallu duriirra tokkoffaa namni ayyaana mana kiristaanaatiif xiyyeeffannoo addaa kenna. Kabaja addaa kenna. Ayyaanichi ayyaana mana kiristaanaa ayyaanicha dhimma sana wajjin wal qabatu wajjin wal qabsiiseetu amma fakkeenyaaf waa'ee du'aa ka'umsaati har'ee kan kabajaa jirru ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya sadha. Kanaafuu kana wajjin wal qabsiisee kan ta'uun inni du'aa ka'umsaati maal godhe maal nuuf oole maal nu agarsiisa jedhu sana waliin hubachuudhaan miira sanaan namni jireenya hawaasummaa keessatti akkuma ani sin jaalladhe wal jaalladhaa
akkuma an sin kabaji wal kabajaa kan jedhu bu'uura godhachuudhaani namni jireenya hawaasummaa irrattis jireenya fuuraa irrattis wal jajjabeessuun waliin ta'uun keessumatti iyyuu jireenya dhimma kabajuu ayyaana irratti ayyaana sanaaf ayyaana sana bu'uura godhateetu kabaja jechuudha ayyaana sanaaf. Kanarra kan darbee garuu bara keenya keessa waan gaarii xiqqoon jiru maal yoo jenne hammi ta'e tokko hammi barate hammi hubate caalaatti iyyuu amantaa isaaf xiyyeeffannoo kennee gaabbii galuudhaan foon Kiristoosiin nyaatee dhiiga Kiristoosiin dhugee ayyaana kana hojii biyya lafaa jireenya biyya lafaa wajjin wal qabsiisuu hin ta'in kabaja fooniif dhiiga Kiristoosiin nyaatee dhugee qophiinsaa diggisiinsaa kan inni qalatu hoolaan inni qalatu foon Kiristoosiin dhiiga Kiristoosiin nyaatee dhugee gammachuu guddaa sanaan har'as kan kabajaa jiran sirriitti waan jiraniif isaaniinis hamilee isaanii eeguu isaaniis galateeffachuun barbaachisaa waan ta'eef garuu baay'ina keessa qabnee gaafa laallu baay'ina keessa qabnee maal haallu garuu baay'ina keessa qabnee maal haallu garuu baay'een hawaasa keenya yeroo ammaa garuu galgaleetu jira yookaan jijjiirameetu jira maaliin jijjiiramee jira yoo jenne hawaasni keenya qaama lama goonee ilaaluu jenni qaamni tokko amantaa keessa kan jiru qaamni tokko immoo amantaa kana keessa ala kan jiran isa amantaatiin ala jiru haadhiis nuti numti amantaa keessa jiru mataan isaayyuu miirri isaa gara biyya lafaatti gara fedhii fooniitti kan jiru mana amantaatti dabarsuurraa biyya lafaatti dabarsuu faarfannaadhaan sagalee waaqayyoo irratti dhaggeeffachuudhaan qaddasiisuudhaan walumaa gala jireenya fooraatiin cimanii dabarsuurraa mana sirbaatti mana dhugaatiitti lafa machiitti dabarsuu kanatu baay'ee bara keenya keessa jechuudha. Kanaafuu miirri yeroo sanaaf amma garaagarummaa guddaan ni qabu sodaan guddaan jiru waaqayyoon sodaachuun waaqayyoof iddoo kennuun dhimmi kun dhimma hafuuraati dhimma tajaajilaati dhimma mana kiristaanaati. Kanaafiyyuu nyaanni keenyas daangeffamuu qaba dhuguun keenyas daangeffamuu qaba jireenya foon keenya kamiyyuu daangeffamuu qaba. Namadha nyaachuu qabna dhuguu qabna uffachuu qabna garuu daangeffamee nyaanni keenya dhugaatiin keenya akkaataa kanaan ta'u irra caalaa garuu jireenya furaatiif ta'uu qaba kan jiru amantummaarra dhaabbannee foonitti soorra malee bu'uura foonummaatiin amantaattiin madaallu kan qabxii guddaan isa kana jechuudha. Kanaafuu amantaarra dhaabbanneetu yookaan immoo adeemsa jireenya hafuuraa bu'uura godhanneetu jireenya foon keenya jiraannadha. Amma garuu faallaa sanaatiin yeroo tokko namoonni gara amantaatti dhufuun gamnummaa foonii kan itti fakkaatu hin jiraata. Gamnummaa foonii jechuun uffannaan keenya uffannaa amantaati. Keessi keenya garuu kan biyya lafaati kan fooniiti kan gooyyoomsaa hin qabne jechuudha. Kanaafuu gara mana waaqayyummaa dhufnu eenyuun barbaacha dhufna isa jedhu ilaaluun gaariidha. Tokkoof tokko waaqayyoon barbaacha dhufna. Waaqayyo irraa immoo jireenya foon keenyaafis ta'e jireenya lubbuu keenyaaf bu'aa argachuudhaaf. Fooniinis lubbuudhaanis bu'aan argannu taanaan mana kee waaqayyoo keessa dhaabbachuun faayidaa hin qabu. Fooniinis itti miidhamna yoo ta'e tarii fooniin miidhamuun hin jiraachuu danda'a qormaata adda addaatiin jechuun eebba karaa miidhaa karaa waaqayyoo dhufachuu kooti. Fooniin miidhamaa jiru beeloo eebbachuu kooti jechuu miti. Tajaajila keenya keessatti fooniinis itti adabamna ta'e. Hafuuraan yookaan lubbuudhaanis itti adabamna ta'e tajaajilli keenya faayidaa hin qabu. Kana bu'uura godhachuun barbaachisaadha. Moof jalaatii qabna. Egaati waan baay'eerraa baranneerraa daa'immoo isaaniitti ka'anii hamma asiitti hamma amma arginu kanatti jireenya kiristaanummaa keessatti maatii keessatti amma immoo mee gara haadha manaa isaaniitti dabarra. Guddaadha. Kana keessatti immoo gaafii lamaan tokkoon gaafadhan isaan irraa immoo waan qooddannu qabna ammas nu eegaa sinin jenna. Galatooma haadha Daawit jedhee dubbachuu nan danda'a. Kanaaf mucaan hangafaa keessaanii Daawitidha. Daaqoon Daawit. Kanaaf mee gaafuma muraasa sin gaafadha egaati waan baay'ee kaasaniiru malaaka salaamii abbaa manaafaati mana qaama tokkodhama. Bakka sinis bu'anii akka dubbatan abdii guddaan qaba garuu otoo sinirraati immoo kanas dhagaye kana jedhu kanan barbaadu jira. Mee gumaachawwan malaaka salaam luba misgaanoo aagaasaa mana kiristaanaaf gumaachan keessatti waan baay'eetu jira akkuma amma dhageenye kana keessatti haati manaa haadha manaa yookaan immoo haati manaa malaaka salaam luba misgaanoo aagaasaa gumaachisaan kana keessatti gumaachan luba malaaka salaam gumaacha isaan mana kiristaanaa keessatti gumaachan ba'anii barsiisuu keessatti daandii fagoo keessatti guyyoota muraasa deemanii daandiin cufamee rakkoon ta'ee achi bulanii turanii gaafa dhufan guddisa maatii baay'eetu jira as keessatti egaa sirna gaa'elaas ni beektuuti achi keessatti gumaacha haadha manaa hammam ture akkamittis ibsitu jechuun barbaada haadha Daawit. Galatoomaa isinis egaa waan baay'een dubbatameera wanta baay'eellee dubbadhu hin qabu. Egaa mana amantaa tajaajilaan tokko mana amantaa deemee yeroo tajaajilutti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Dhimmichi dhimma amantaadha dhimma lubbuudha.
sa'aatii isaan deemanittis gammachuudhaan geggeessina. Tajaajila irra siin oolus sa'aatii itti bulanis hin jiraata. Sa'aatii itti turanii dhufanis hin jiraata. Sa'aatii sanatti immoo yeroo isaan dhufanis simannee baga nagaan dhuftanis jennee wanta qophaa'ee jirus ammasiisnee dadhabbii irraas xiqqoo akka boqotan goone eebbumachi fidanii dhufanis nuunis asumatti nu eebbisanii urgaa mana amantaa fidanii dhufanis nuunis nu ga'anii akkatti simanneetu gaafa tajaajilaaf ba'anis biyya fagoos deemuu hin danda'u dhiyoos deemuu hin danda'u sa'aatii dhiyoo fagoo deeman irratti wanta bulan gatii ta'eef yeroodhaanis qaama dhiqachuun jira yeroodhaan ka'anii deemuun jira sa'aatii sanattis jabaadhuun jedhaani iddoo akkanaa deemtaa kanatti deemtuuf immoo dhimma amantaadha kanas hin dagatiin hin jedhaani isaanis karaa amantaa baay'ee cimoo gatii ta'aniif hin qophaa'u wanta qammasuu qaban hin qammasuu geggeessinaani hooma akka hin dhiphannes yaada tokko tokko lii kennina daa'ima bira sanis jira nagaadhaan deemaa nagaadhaan kottaa tajaajilli keessanis eebbi keessanis nurraa bulu jenneetu geggeessina. Guddaa sin galateeffannaa mee haadha manaa lubaa ta'anii keessattuu mana lubni abbaa manaa ta'ee keessa jiraatu keessatti argamuun mataansaa carraa kan akkamitti ibsitu? Galatoomaa dhugaa dubbachuuf egaa kennaa kan namaa kennuun waaqayyoodha. Waaquma jalattis immoo abbaan kiristaanni hundumtiyyuu tokkodha. Haa ta'uyyuu malee lubni tokko yeroo mana jiru akkuma ati dubbattillee waan baay'ee dubbatteetta garuu sa'aatii qaddasanittis qaddasanii yeroo dhufanis mana yeroo turanis manni lubni jiru qofaa osoo hin ta'in manni kiristaanni jiru hundumtuu kadhannaadhaan beekama. Kiristaanni kamiyyuu nyaata dhugaatii caalaa kadhannaadha. Fedhii tochi nama ga'a. Otoon argadhe carraa kana keessa otoon jiraadhe hawwiin keessan daa'imummaadhaan qabdan yookaan abbaa manaa kootoo luba ta'e jettanii yaaddanii beektu carraadha yaadda sinis hin ga'eera mee akkasitti ibsitu mee akkamitti? Egaa daa'imummaadhaan ka'eetan anis manuma amantaattan guddadhe akka shamarroota kaanii iddoo sirbaa iddoo maalis hin deddeemne saanaatii marraa jalqabneetu shaakalaa man guddachaa man faarfachaa man guddadhe dabrii koo tajaajilaa man ture. Sadarkaa sanarraan ga'ee immoo dhimmuma amantaa irratti barumsuma amantaa barumsuma gaabbiirraan hin guddadhe malee egaa yoo sammuu kootti garuu luba kan egaa abbaa manaas kan sii kennus kan mana sitti ijaarus waaqayyoodha. Hawwiin garuu jiraachuu danda'a. Ani egaa dabrii keenya irratti yeroo jalqabaaf isaan beeku takliiliin kan ol fuudhanii jiru fakkeenya kan nu ta'anii osoo akkas ta'ee kan hin jedhu yaadatan ture isaanis ni beeku. Egaa durumaan kaasee ani nama kiristaana ta'e egaa biyya keenyatti xiqqoo ishee egaa duras isin beektu qeesitti heerumuun maal jechuun kun maatiinis xiqqoo ishee itti namanu. Haa ta'uyyuu malee amantiin immoo waan baay'eera si geessisa. Dhimmi kun dhimma lubbuudha. Yoo nama amantaatti heerumtee tokko dhimma ala foon keetii dogoggora foonirraa of eegda. Waanuma sagaagila hundumaarraayyuu dhimma itti yaaddus dhimma amantaati dhimma itti yaaddus dhimma lubbuuti. Kanaaf jecha waan hundumaarraa of qusattee waaqayyo wajjin jiraachuufis daa'ima argattee jiraachuufis daa'imni keessunis daa'ima eebbifame akkasii ta'e mana qulqullummaa keessatti sii guddates kana fageessitee yeroo ilaaltu nama akkanaatti otoon gaa'ela koo qabadhe kan jedhu. Tole egaa carraa akkasii kuni waaqayyotu qopheessa waan hundumaa isaayyuu haadha manaatu carraa akkasii kan akkamitti ilaalta isa jedhuu fi amma carraa akkasii kana kan argate ana isheerraa nadha. Isheerra carraa akkasii kana carraa gaarii kana kan argate ana maaliifi nama naamusa amantaa isaa eegee jiru amantaa isaaf nama hinaafu amma akka dubbachuun istee yookaan immoo afaanitti qabattu hin ta'in anaan olitti iyyuu tajaajila kanaaf fedhii guutuu ofiishee baatii lallabuu haadhiistu ofiisheef annama akkasitti dubbachuu haadhiistu malee duruma isaa gara gaa'elaatti yommaa dhufnu bu'uuruma gara walitti dhufuyyuu kan ta'es fedhii guutummaa guututti amantaaf ilaalchisina amantaaf qabdu jechuudha. Namoonni kallattii adda addaatiin hiikuu danda'u kallattii adda addaatiin ilaaluu danda'u inni guddaan bu'uura kan nuuf ta'e garuu qabeenya walii ilaallee miti keessumatti ishee nama gara kummaa dhuftu qabeenya ilaaltee maal ilaaltee akka biyya lafaatti ilaalcha namoonni ilaalan kamiinuu ulaagaa kamiinuu miti tokkoof tokko dhimma amantaatiin. Kun immoo maal agarsiisa jalqabuma isaa dhimma amantaaf isheen fedhii guutummaa guututti tajaajila amantaa maal fakkaata kan jedhu sana
baay'ee hedduu waan baay'ee barachuus baattu garuu waan xiqqoo baratte sagalee waaqayyoo sanaan garuu sirriitti fedhii ishee keessa waa'een amantaa guutummaa guututti waan jiruuf jechuudha. Kanaaf otoo isheen taane tajaajila kana tajaajiluu hin danda'u. Maaliif kallattii hedduudhaan kitaaba kanas hojjechuus haa ta'u waan minis haa ta'u akkuma jedhamee bifa imalaatiin torbii 2-3 deemanii torbii 2-3 sanaa ol hamma ji'a tokkotti maatirraa fagaatanii turuu jechuun sanuu iddoo maatiin kan koos kan ishees hin jirreerra. Nama hin beekne keessa kireeffannee mana xiqqoo keessa jiraachaa hawaasa utuu hin beekin ollaa kee bitaa kee mirga kee utuu hin beekin waan hunda caalayyuu waa'ee waaqayyootu caala jennee ishee mana xiqqoo tokko keessatti qofaa isheetti gattee tajaajilaaf fogoo deemuu jechuun waan salphaa miti. Ani bakka tajaajila kana yoo hafe malee mana kootti mana abbaa haadha kootti nan galaa jechuun dandeessi turte akka foonitti olaaname maali qofaa taa'u torbee tokko torbee lama dandeen taa'u waan nama mudatu hin beekamu waan baay'eetti tuquu hin danda'amu ture garuu waan hunda olitti hunda kan danda'u waaqayyo kun immoo hojii waaqayyooti waan hundumaa isaa kan hojjetu waaqayyo waan ta'eef deemi akkuma duratti isheen kaastee kadhannaadhaan hamma humna keenyaa galgalas ganamaas ammoo xiqqoo waaqayyo wajjin dubbachuu hin hafu kadhannaa keenya waliin gaggeessinaa galgalas ganamaas yoo mana amantaa dhandhatee mana amantaatti gaafa akka hojiin dadhabbiin baay'ate immoo nama keenyatti uummate waaqayyo wajjin dubbachuun dirqama sanarratti wal jajjabeessuun na cina dhaabbachuun muudannoo kanarratti na muudate hundumaa isaa gaafa manaa ba'ee jalqaba irratti geejjiba argachuu koo jalqaba naa bilbilamacha argattee eessa geesse maal kan jedhamu kun jalqaba jechuudha achi iddoo sana gaafa ga'uuf dhiisu koo eessa kan sa'aatii garaagarummaa sa'aatii tokko sa'aatii 2 daqiiqaa muraasa keessatti unkaan isa biyya fagoo sa'aatii dheeraa torbee 2-3 turtu miti asuma manaa ba'een gara lafa hojii koota gara waajjira kootiin maa deemu geessee qaqqabdee naa bilbilti maal kan jiru miira akkamiira haala akkamiira kan jiru yeroo yerootti na hordofte jechuudha. Kuni jabina guddaa mana keenya keessa ishee irraatiin argadheedha jechuudha. Mee asumaan ayyaana du'aa ka'uu bara 2016 gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaaf sagantaa keenya gaafa xumurru miidiyaa Sootoriyaatiin bagattiin sin ga'e ergaa dabarfadhaa mee asumaan. Tolee ulfaadha. Jalqabarratti maatiin kiristaanotaa hundumtuu iddoo jiranitti biyya keessas biyya alaas kan jirtan sagalee kana kan dhageessan hundumtuu abbootiin koo harmootiin koo haadhotiin obboloowwan kiristaanonni tajaajiltoonni hundumtuu akkasumas sababii adda addaatiin iddoo adda addaatti kan argamtan mana yaalaa lafa tsabalaa fuullee waraanaa dirree waraanaa itti kan argamtan obboloowwan keenya hundumni keessanuu baga guyyaa guddicha guyyaa ayyaana ifa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa itti diina keenya nurraa injifatee hiyyummaa keenya nurraa barbadeessee nu bilisoomsee fi qabeenya guddaa sooruma fayyina bara baraa kan nu kennee fi du'a jalaa harka diiyaaboloosii fi cubbuu jalaa bilisa nu baase kana baga geessanii akkasumas miidiyaan Sootoriyaa carraa kana nu laattanii haala kanaan ayyaana kan akka kabajnu waan nu taasistaniif isinis baga geessanii galatooma ulfaadhaa jenna. Firoottan keenya obboloowwan keenya kan waliin tajaajillu carraa adda addaatiin kan wal beeknu kan wal nu beektan obboloowwan keenya hundumtiyyuu baga geessanii galatoomaa waggaa dhufuunis hunduma keenyatti nu haa ga'u galatoomaa. Haadha Daaqon Daawitii fi ergaa xumuraa bagattiin sin ga'e ayyaana du'aa ka'uu bara 2016 Yesuus Kiristoos kan jettan kan dhaamtanii fira keessaniif isaa ta'u eenyuuf isaa ta'u mee dhaammadhaa miidiyaa Sootoriyaati. Galatooma hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumaafiyyuu baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e maatii koo hundumaa kiristaana hundumaafis bagattiin sin ga'e jedhaan. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii Sootoriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 keessummaa addaa qophii addaa ayyaana du'aa ka'umsaatti sabeeffannee malaaka salaam luba misgaanuu Hagasaa wajjin dabarsaa jirru waan baay'ee irraati akka baratan waan baay'ee irraa akka hubattan waan baay'ee akka baratan waan baay'ee akka sooratan waan baay'ee akka argattan fuuldurattis abdii jireenya boruu keessatti waan baay'ee akka guduunfatan abdii guddaa qabna. Haadha manaa isaaniirratti ergaa darbee dhageessanii jirtu. Jireenyi kiristaanummaa jireenyi mani lubni keessa jiraatu. Jireenyi isa keessa wal danda'uun gaa'illi maal akka ta'e achi keessatti immoo walii wajjin yaada tokko laphee tokko ta'uun kan argine kan hubanne kan beekne kanadha. Dhugummaatti sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu xumura isaanii nuuf haa miidhagsu jenna. Qophiin keenya bara 2016 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
sababeeffannee keessummaa addaa isinii qabannee dhiyaanne hanga ammaatti kan ture fakkaata baay'ee dubbachuu dandeenya tureyyuu yeroo nama daangeessa malee waan baay'eedha kitaabota kana keessa kan jiran waan baay'eedha laphee isaanii keessa kan jirani kanaaf egaatii yeroo nu daangessee sa'aatii nu daangessee yeroo biraa qophii isaanii Malaaka Salaam luba Misgaanuun abbaa dhimmaa miidiyaa Sooturiyaati miseensa miidiyaa Sooturiyaa akka abbummaatti soogganedha kana booda ergaawwan baay'ee gaafiiwwan baay'ee gaafatanii deebii nuu laatu ayyaana du'aa ka'umsaa sababeeffachuudhaan kan qopheeffanne garuu hamma kanaatti kan fakkaatudha hanga ammaatti waaqa nu wajjin ta'eef galanni ulfinni isaaf haa ta'u giiftii keenya Dubree Maariyaamiif galanni haa ta'u fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u kadhannaadhaan jalqabnee jirra kadhannaadhaan xumurra akka Maqaabaa kan ilmaa kan fura qulqulluu waaqa tokko amiin. Yaa waaqayyoo keenya arjummaa kee nu baay'istee nagaan nu tursitee nagaan nu eegdee yeroo kanaan kan nu geesse nu gidduutti argamtee qulqulluu sagalee kan nu barsiifattee kan nu soorteef yoonaan kan nu geesseef galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u kan nageenye kan baranne qulqulluu sagalee kee immoo ittiin fayyadamnee eebba foonii eebba lubbuu akkatti argannuuf eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ummata keenya biyya keenya hamaa hundumaarraa nuuf eegdee rakkina hundumaarraa nuuf eegdee mana kiristaanaa keenya tajaajila ishee nuuf bal'istee tajaajiltoota ishee iddoo isaan jiranitti fagoorras dhiyoorras kan jiraman bakka isaan argaman hundumatti hamaa hundumaarraa nuuf eegdee jaalalaan tokkummaadhaan hamma dhumaatti akka nu jiraachistu eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Waadaa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii araara ergamoota qulqullootaarraa argamu tokko keenya rakka bulchituuf eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ifa du'aa kamitti kun kan nagaa kan eebbaa kan jaalalaa kan kabajaa kan eebba foonii eebba lubbuu ittiin argannu nuuf taasisi nagaan jaalalaan nu tursitee waggaa kanas akkuma kana geenye akka si galateeffannuuf eeyyamaaf jaalala kee nuuf haa ta'u qulqulluu maqaa kee kan inni si kadhannaa nuuf kadhatamii abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee eebbifamu mootummaan kee jaalalli kee samiirra akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u kan nu ga'u buddeena keenya nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchiin hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetoo dumees galanis bara baraattamee nagaa gama Gabriel qulqulluutiin haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam nagaa siin jenna yaada keetiin nu baroodha foon keetiinis nu baroodha yaada waaqayyoo moo'ichaa siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha kenniin kan guutamtee gammadi waaqayyoo si wajjin jira'u jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos biraaf namaaf araara nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisu hanga bara baraattameen. Waaqayyo hunduma keenyaatu beeknu sotuu hin beeknis ijoollummaatti immoo kan jenne cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf haa taasisu. Hidhama cubbuurraa waaqayyo isin haa hiiku. Amiin.